Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya har'a Irreecha Grand Concert isin daawwachiisuudhaaf qophii maaltu haaraa keenya har'a hoteela Skylight'tti argamee jira. Haga sagantaa keenya dhumaatti nu faana tura. Egaa daawwattoota keenya qophii keenya maaltu haaraa ayyaana Irreechaa sababeeffachuun namoota garaagaraa wajjin gaaffiif deebii godhaarra. Amma immoo ana bukeetti artiist Galaanaa Gaaromsaatu argama. Galaanaa baga nagaan dhuftee baga ayyaana Irreechaa nagaadhaan geesse. Baga walumaan geenye uummata Oromoo maraanuu otoo bahaaf dhiyaa kibbaaf lixaa kibbaaf kaaba otoo hin jedhiini ayyaana Oromoo guddicha ayyaana Oromoo ganamaa isa duudhaaf safuu bu'uureffate baga ittiin sin ga'ee jechuudha. Baga jala bultii ayyaana Irreechaa 2018 nagaan sin ga'e. Amiin baga wajjin nu ga'e. Baga nagaan dhuftee baga ayyaana Irreechaa nagaadhaan geesse. Baga walumaan geenye baga nagaan dhuftan isinis. Baga jala bultii ayyaana Irreechaa 2018 nagaan sin ga'e. Baga wajjin nu ga'e hunda keenyaaf. Irreechi Galaanaadhaaf maalidha? Irreechi Galaanaadhaaf of ta'uudha. Of ta'uu wal ta'uudha. Nama wal ta'etu walii ta'a. Nama walii ta'etu walii naa'a. Kanaafuu irreecha jechuun anaaf of ta'uudha. Of ta'uu jechuun akka ofiitti dubbachuudha, akka ofiitti uffachuudha, akka ofiitti sirbuudha, akka ofiitti aadeeffachuudha. Kanaaf irreechi anaaf of ta'uudha. Of ta'uu jechuun immoo waaqeffachuudha. Waaqa jechuun isa nu uume. Isa waan dhalatteef qofa si gargaaru. Isa waaqa wal quunnamuudhaaf guubboon barbaanne, isa dallaalaan barbaanne jechuudha. Kanaaf irreecha jechuun anaaf of ta'uudha. Ayyaanni Irreechaa yoo saniidhaaf maali? Ayyaanni Irreechaa Oromoo yoo saniif tokkummaadha. Injifannoodha. Asxaadha. Eenyummaadha. Waloo. Irreecha baranaa maaltu adda godha? Irreechi baranaa wanti adda godhu tokko keessaa maanne hogguu jettani namni sabaaf sablammii of keessatti qabatee namni garaagaraa dhufee irratti hirmaate biyyoota garaagaraa irratti waan baay'ee hundaan beeksisaa akka waliigalaatitti biyyoonni biraallee dhufaatis warroonni faranjootas haa ta'u biyyoonni garaagaraa dhufanii irratti hirmaatanii aadaa keenya baratanii fuulduraaf dammoo cimina kana ammoo gara isaanii dabarsinee akka ittiin deemnu abdii guddaa qabna jennee yaadnaa. Akkuma beekamu ayyaanni Irreechaa waggaa waggaadhaan uummata Oromoo biratti haala miidhagaa fi bareedaa ta'een kabajama. Ayyaanota uummanni Oromoo kabaju keessaa isa guddaa fi isa hangafa kan baay'ee jaallatamudha. Anis egaa ayyaana kana miidhagsuuf maaliif ayyaanni kun tokkummaa uummata Oromoo kan cimsu akkasumas immoo sagaleen Oromoo tokko ta'ee ayyaanatti dhaga'amudha waan ta'eef ayyaana kana cimsuuf akkasumas immoo uummanni godinaalee Oromiyaa adda addaarra dhufan immoo walii wajjin bashannanaa shubbisaa akka isaan dabarsaniif karoorfadheen ayyaana Irreechaatiif koonsartii qopheesseen jira. Dhaabbanni piroomooshinii goo jechuudha. Ivantiif piroomooshinii akkasumas hojii miidiyaati. Waggaa baay'eedhaaf akkuma beekamu xiqqoo miidiyaarraa fagaadheen ture sababuma adda addaatiin jechuudha. Amma egaa koonsartii Irreechaatiin deebi'een jira. Ta'us egaa wanti argaa jirru immoo akkuma daawwataa jirtudha. Nama baay'eetu dhufee nama baay'eetu hirmaate. Kanaafuu uummata dhufee keessummoota koo galateeffachuun barbaada. Akkasumas immoo sagantaa kana kaafan qopheessu hin dandeessaa cimtuudha hojjechuu qabda jedhanii kan namootiin na jajjabeessan hedduudha. Ispoonsaroota baay'een qaba. Keenyaa Biiraa fa'aa, Baankii Awaash, Oromiyaa jechuudha. Isaan duwwaa miti maqaan isaanii asirratti kan hin dheeramne illee abbootiin qabeenyaan hedduun jiru. Sagantaan kun akka qophaa'uuf tumsa guddaa kan naaf taasisan jechuudha. Qophaa koo miti kanan hojjedhe. Kanaafuu qaamolee na deeggaraniin hunda galateeffachuun barbaada. Tole sagantaawwan akkasii koonsartiiwwan akkasii qophaa'uun jala bultii Irreechaatii fi Irreechaaf bu'aa isaan qabanii aadaa guddisuu irratti maalidha jettee yaadda? Aadaan Oromoo, safeeffannaan Oromoo, duudhaan Oromoo, amantiin Oromoo waggaa 150 oliif ukkaamamee ture. Kana deebisuudhaaf aadaan saba tokkoo gaafa calaqqisu, afaan saba tokkoo gaafa calaqqisu, afaan saba tokkoo gaafa siin jedhu akka itti sirbu akka Oromooti, akka itti uffatu akka Oromooti, akka itti waaqa kadhatus akka Oromooti. Waaqa tokkichatti amana, gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa jedha. Waaqa tulluu kana uumtee, waaqa malkaa kana uumtee, waaqa galateeffata. Waaqa ganna gurraacha nu baastee booqaa birratti nu geessee galateeffata.
Oromootti waan kana beeksisuu jechuun Afrikaa beeksisuudha jedhee tayyaadaa. Maaliif jennaan bu'uurri Afrikaa of ta'uudha waan ta'eef. Afrikaan uummata gurraachaa, uummanni gurraachi kun keessumatti uummanni Oromoo, uummanni Kush uummata gadaa kalaqe. Uummanni gadaa kalaqe jechuun gadaa jechuun boondaadha hamma arbaatti nama hanga bineensa bishaanii hanga muka seera tumee fi mirga walqixxummaa daangaa hin qabne warra tumee lafa kaa'e. Kana keessatti irreecha jechuun calaqqee gadaa Oromooti. Calaqqee eenyummaa Oromooti. Calaqqee of ta'uu Oromoo waan ta'eef wanni kun jajjabeeffamuu jechuun Oromoon of ganee fi of gate akka keessatti of laalu daawwitii ta'aaf jedhee waan yaaduuf waan kun jajjabeeffamuu qabaan jedha. Tole konsertiiwwan akka har'aa qophaa'an kunni ayyaana irreechaatiif guddina aadaa Oromootiif gumaacha maal gumaacha jettee yaadda? Ayyaanni irreechi ayyaana galateeffannaati. Baga ganna booruu baanee qaanqee adda buuqaa birraatti nu baaftee yaa Waaqa jennee ayyaana Waaqaaf galata galchuutti deeman. Ayyaanni immoo eenyummaa saba tokkoo ibsuu keessatti, calaqqee hawaasa tokkoo eenyu Oromoon isa jedhu ibsuu keessatti gamtaadhaan akkuma East Afrikaattuu amantiidhaanis ilaallu, aadaadhaanis ilaallu, tokkummaa keenyaanis ilaallu irreessa. Sana keessatti sana aartii ofiitiin, aartistii sabaatiin immoo akkanatti uummata fagoodhaa dhufu kan sadarkaa eeggateen uummata ofii bashannansiisuun, bohaarsuun, mukuu baasuun akka inni yeroo hunda ayyaana irreechaa caalatti jaalatee fagoodhaa dhufu isa godhaa jechuudha. Sagantaalee akkasii yeroo qophaa'anii artistoota haaraa ijoollee fa'aa jiranii fi carraa kennuun akka ta'edha. Eeyyino irreecha irratti artistoota baay'eetu irreechi artistoota baay'ee horachuudhaan beekama. Artistoota hedduu qabna. Waggaa waggaadhaan ji'aan artistoota Oromoo hedduudha kan nuti barataa jirru. Artistoota hedduudhaaf carraa hojii kenninee jirra jechuun carraa waltajjii jechuudha. Hojiin nama hojjetu garuu carraa uummata irreeffatu waliin akka isaan wal arganiif qopheessinee jirra jechuudha. Artistoonni anaan baay'een isaanii dhadheeggaranii jiru. Wanti olmaa guddaa nurraa qabda. Bara doyii sirbaa, bara dhangaa sirba keenya beeksisaa turte. Bara miidiyaaniin baay'anneetti jechuudhaan baay'een isaanii akkuma gargaarsaattiidha kan bukkee dhaabbatan jechuudha. Isaaniin illee galateeffachuun barbaada. Gara fuulduraaf immoo gaafa sagantaa akkasii qopheessinu warreen hangafaa akkasumas immoo warreen dargaggoota lafaa ol dhufaa jiran wal keessa gochuudhaan haala akkanaan qopheessuudhaaf yaadaa jirra. Carraan inni artistootaaf qabu guddaadha jedhee yaada. Egaa irreechi Finfinnee waggaa dheeraa booddeedha kan yeroo dhiyoo asii kabajamu jalqabe. Waggaa gara waggaatti jijjiiramni jiru maal fakkaata? Miirri har'aa maal fakkaata? Egaa nama of barbaadurra nama of baqatutu ture baay'ina. Nama eenyummaa isaa himaturra nama eenyummaa isaa dhokfatutu ture. Waggaa torba as garuu nama eenyummaa isaa dhokse haalee eenyummaa haaraa himatu nama Oromoo himatu baay'ee argina. Kana jechuun nama qawweedhaan yookaan uleedhaan as deebise tokkoyyuu hin qabu. Wanni Oromoo waan bareedaa kana qawween yookaan dullaan otoo hin taane, uleen otoo hin taane dhugummaa isaa bareedummaa isaatti agarsiisuudhaan as deebisuun waan hunda caalu waan ta'eef namni baay'een Oromaayitti argina. Oromoo ta'ee otoo jiru dhiigni isaa sababa waan of dhabuutiin, sababa of barbaaduu dhabuutiin, sababa of baqachuutiin Oromo ta'ee argame. Waggaa torba kana keessatti waan hedduu argina. Abbaa kootiin Oromoodha, haadha kootiin Oromoodha, haati warraan koo Oromoodha, abbaan manaan koo Oromoodha nama jedhu baay'ee argina. Kana maaltu fide Oromoon akkatti dubbatu, akkatti jiraatu, akkatti bareedu, akkatti safeeffatu, akkatti waaqeffatu waan itti agarsiifneef. Nama tokko balleessuudhaaf, saba tokko balleessuudhaaf aadaa isaa jalqaba balleessuu qaba. Artii isaa balleessuu qaba. Afaan isaa balleessuu qaba. Sadeen kun yoo dagaagan sabni sun addunyaa kanarraa saba filatamaa ta'a. Wanni Oromoon qabatee lafaa ka'e waan dhugaadha, waan qajeelaadha, waan Oromaa barsiisaniitu waan isaa wallaalchisan. Waggaa torba kana keessatti waan cancala taatu, waan xiqqoo, waan liphee xiqqoo arginee jirra. Waggaa torba gaafa dabalate garuu biyya kana keessatti akaakayyuu torba lakkaawwatee namni baay'een Oromoo ta'a jedhee tayyaan.
dhugaa dubbachuudhaaf nama dur Oromoo himachuu sodaate erga irreecha Finfinneetti deebi'e erga irreechi dhaadannoo ta'e erga irreechi ol qabamuu jalqabe laphee dhiibee aan Oromoodha jechuu jalqabe kuni waan xiqqaa miti kuni qabsoo qeerrooti qabsoo adda bilisummaa Oromooti qabsoo dhaabbata dimokiraasii uummata Oromooti nama tokko waan dhufe hin qabu namni hundi dogoggora mataa isaa qabaachuu danda'a dhaabbanni hundi dogoggora mataa isaa qabaachuu danda'a uummanni garuu dogoggora hin qabu dhaabbanni hunduu kallattii mataa isaaniitti wanti isaan godhan bu'aa har'a jiru kana arginee jira wanni irreecha irratti argine waan xiqqoo miti waan guddaan garuu biyya kana keessatti nagaan kana caalu yoo dhufe wal jaalalli kana caalu yoo dhufe tokkummaan kana caalu yoo dhufe Oromoon barbaadee yoo of argate yoo of baqachuu baate waan beeku yoo allaaluu baate kana caala namni jiru hundu an Oromoodha jedhee himachuu danda'a waan ta'eef jalqabbiin jiru baay'ee gaariidha kuni jalqabbiidhas jechuu hin danda'u waan guddaa waan hedduutu godhamee jira waan na gaafattaniif ulfaadha. Tole ayyaana gaarii irreecha milkisiifaa ta'u. Hayyee isiniif illee haa ta'u saddeeta nagaa isinii haa naanna'u. Horaa bulaa galas. Kana booddee waan hin badu natti hin fakkaatu. Yoo Waaqayyo na gargaare jechuudha. Guutummaa guutuutti gara hojiitti deebi'aan jira. Kanumadha kaayyoon koo waanuma guddaadhaan karoorfadhee waan uummataaf bu'aa buusu waan dhaloota ijaaruu danda'u waanuma firii qabu karaa miidiyaattis yoo dhufne waan uummata keenya waan hawaasa keenya barsiisu qabannee dhufuu qabna kanaafan itti yaadaan jira malee yoo dhufe waan an deebi'u natti hin fakkaatu. Galatoomi atis ulfaadhu ishii bareeddu kun. Egaa daawwattoota keenya qophiin maaltu haaraa torbee kana Skylight Hoteelitti irreecha Grand Concert irratti argamee isiniif qindeessee kanan gaammaa fakkaata hamma torbee dhufutti turtii gaarii.